argite namarraa waa gaariin eegin yeroo hundumaa of ta'itii jiraadhu. Wanta ati hojjettu dursa ofii keedhaan eessa akka teessuu fi eessa akka dhaabattu maal akka hojjettu beekuu qabdu. Argite taa'umsa ammaa namni kan biraan na jalaa buutus taa'umsa mataa korra garuu sirriitti taa'uu fi of danda'ee dhaabachuu nan danda'a jechuudha. Kan namni namaaf kaa'e irra garuu taa'uu hin dandeessu. Yeroo dhaabdu qofa teessa yeroo booddees immoo si jalaa ka'uu dandeessi jechuudha. Kanaaf nama ta'e of ta'uudhaaf immoo dursa of waa'ee ofii beekuudha jechuudha. Jalqaba ofitti amanamummaa qabaatte jennaan waa hundumaa yoo jechuu ni dandeessa. Kanaaf dhalli namaa mul'ataaf uumame jechuudha. Mul'ataaf uumame irratti immoo kaayyoo qabaa jechuudha. Kaayyoo sana malee namni kamiyyuu hin uumamne gara biyya lafaa kanatti hin dhufne jechuudha. Hubadhu dhalli namaa kamiyyuu wal qixxeedha. Namni kun beekaadha, inni kun wallaaladha, inni kun maalidha, inni kun sooressa jedhi. Jalqaba of taatee jennaan ati sooressadha, ati beekaadha, ati waa hundumaayyuu qabda jechuudha. Argite namichatu yeroo inni abdii kutatee yeroo inni waan hojjetu dhabe keessatti harri tokko itti qaba ture. Harri ittiin suni akka carraa taatee boolla keessa jalaa buute. Argite yeroo inni itti ishee malee hin qabnettii fi yeroo inni itti abdii dhabee jiru ture jechuudha. Yeroo harreen isaa boolla keessa jalaa buutetti harri itti baasuu dadhabuu isaatti maal godhe boollichatti biyyoo deebisee harree isaa awwaaluuf yaalii gochaa ture. Yeroo sana harreen isaa garuu cinaatti goruutiin biyyoo inni itti isheettiin awwaaluudhaaf itti naqaa ture sana jalaa gudduubatti siquutiin boolla sana keessaa sadarkaa irra bahuu geesse jechuudha. Kanaan biyyoo sana dandamattee maal taate boollatti awwaalamuuf turte keessaa obbaasuu dandeesse jechuudha. Yeroo sana harree isaa baattatee yookiin harree isaa ooffatee gale. Kanaaf abdiin kutiin abdiin karaan ittiin jireenya kee jijjiiruun beekamu. Abdii kutattee jennaan jireenya kee isa borii har'a kufiste. Inaariin obsi of jajjabeessi waan hojjechuu qabdu yeroodhaan hojjedhu guyyaa hojjetamuu qabatti. Waan hojjechuu qabdu duwwaa hojjedhu. Waan siin galchuu kenne keessa hin galiin abdiin kutatiin. Namni abdii kutateef namni muka ofirratti jigse tokkodha waan ta'eef jechuudha. Argite jireenya dhala namaa keessatti namni kamiyyuu gaafa abdii kutate du'e jechuudha. Akkuma harrittiin boolla buutee jennaan abbaan harree sanaa biyyootti deebisuuf ture sittis namoonni baay'een otoo ati hin du'in biyyoo fayyaa keetti deebisuu barbaadu. Kanaaf akka namni biyyoo fayyaa keetti deebisneef yoo namni biyyoo sitti darbateeyyuu jalaa hiiqitii haala mijeeffachaa deema. Biyyoo manni sitti darbate sanaan jalaa ka'uudhaaf yaalii godhe. Argite kanadhaa jechuudha biyyi lafaa. Kanaaf YouTube of ijaan arguu kan jedhudha. Subscribe, like gochuun immoo dirqama keeti yookiin immoo mirga keeti.